Egaa ijoollee kana lamaan wal bukkee qabee mataa isheen isiniif dhufee jira jechuudha. Maaliif jennaani wanta tokko gaafa goonu maal akka hojjechuu qabnuu fi maal akka goonu nu barbaachisa jechuudha. Waan keessattuu immoo gaafa namoota baay'ee bira deemnu yookaan iddoo walga'iisaa ta'uu mana amantaasaa ta'uu mana kamillee gaafa deemnu akkaataa deemsa miila keenyaallee ilaallannee deemuun nurra jiraata jechuudha. Sakaan miti akkaataa deemsa miila keenyaallee ilaallannee adeemuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif jennaani wanta kana keessa waa danuutu jira argitanii. Fakkeenyaaf amma namni tokko gaafa walgahii deeme jammara walgahii gaafa ati deemtu maal laalu baasilinii kunis kadha. Maal laalu majammaraa irratti gaafa ati walgahii tokko deemtee gara isteejjiitti achi baatu alabaabasii kee ilaala namni. Akkasuma mana amantaas yoo deemne mana amantaattis jammara maal laala namni alabaabasii kee ilaalan. Maaliif jennaani alabaabasii kee yookaan uffannaa kee irratti waatu baratama. Si galee maal akka ati taate eenyummaa kee ibsa jechuudha uffanni kee eenyummaa kee ibsa. Sababni isaa fakkeenyaaf amma namoota tokko yoo ilaalle warroonni qullaa deemanii dhugaa dubbachuuf warra safuu gatan jechuudha. Warri qullaa deemanii warra safuu gatan warra eenyummaa isaanii hin beekne warra bakka wanti hundumtuu isaa duubaa ka'asinii galee duubarraatii kan ka'u jechuudha. Fakkeenyaaf haati kee fi abbaan kee namoota gaarii yoo ta'an yookaan akkati duudhaa kee eeggattu akkati safuu kee eeggattu akkati aadaa kee hin cabsine si barsiisu yoo ta'e jireenya ati jiraattu ijoollummaadhuma kee irraa kaastee akkuma kanaati jechuudha. Kanaafiyyuu dhufaatiin amma jireenya keenya keessatti yeroo tokko namoonni baay'een wanta haati kee fi abbaan kee godhan yookiin wanta dudduuba keetii namni godhan namoonni baay'een akkasidha. Kanaaf haala kanaan wal madaashisamaa jechuudha. Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota sifangiddoo bakka jirtanitti nageenyi baraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaa dhuftanii isiniin jechuun barbaadaa ture. Egaa mana kanaa yoo viidiyoon keenya isin tole laayik gochuun jammara. Akkasuma immoo mana kanaa warri haaraa taatan sabskiraayib godhaa yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jala nuuf kaasanii jechuun barbaadaa. Dhugaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa galatoomaa immoo hundumti keessanuu egaa ammas akkuma jajjabeessuun keessaan ittuma hafuuf isinii jechuun barbaada. Viidiyoo kana lamaan isiniif qabadhee dhufee ture jechuudha. Even ishii jedhamtu kanaaf yuutii qofa osoo hin taane namoota baay'eetu fakkeenya ta'a jechuudha uffannaa isaanii irratti. Akkanuma liihaanis hin beektu mucayittii haadha manaaf raawul jechuudha. Ijoollee shamarran baay'eedha jechuudha uffannaan isaanii uffannaa seera qabeessa kan ta'ee fi uffannaa baay'ee namatti tolu kan duudhaan cabsine kan aadaan cabsine jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee tiktokoroonni hundi isaanii warroota qullaa deeman itti caalu jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf guyyoota awaardii bara 2025 irratti taasifame kana keessatti Itoophiyaa keessatti kan raawwate keessaa namoonni parsentii 100 keessaa parsentii 10 hin ta'u jechuudha namoonni qullaa deemanii yookaan aadaa hin taane hin mul'isan jechuudha. Kun immoo gocha kana gochuun isaanii yookaan aadaa hin taane kana mul'isuun isaanii maaliifidha? Bartee isa kaleessaa sun isinii galee namni nyaara itti butu hin jiru. Duuba isaanii haatiif abbaan bara kam keessattuu nuti waan tokko gadi baanee kan goonu guddisa haadha keenyaaf abbaa keenyarraan isinii galee guddisa haadha keenyaaf abbaa keenyarraanidha malee zim jennee miti jechuudha. Haati keenyaaf abbaan keenyi akka seeraatti amma yeroo tokko shamarran magaalaa fi shamarran baadiyyaa garaagarummaa qabu isinii galee sirriitti garaagarummaa qabu. Maaliif jennaani shamarran magaalaa tiriitii of gooti baay'ee of eegdi of qaqqabatti isinii galee akkasuma shamarran baadiyyaa immoo xiqqoo hin harkifatti duubatti. Inni kun maalidha ammayyummaadha isinii galee baadiyyummaa sunii fi magaalummaa sun akkuma kana maatiin kan koo na qeeqanii na lolanii na guddisu yoo ta'e boru guddinni koo inni boru sunis akkasuma immoo anis dabarsee wanta nani daa'ima koo yookaan dhala kootiif godhu akkuma sun jechuudha. Garuu maatiin kan koo nyaara natti hin butan yoo ta'e akka fedhe yoo nyaadha yoo ta'e akka fedhe yoo uffadha yoo ta'e akka fedhe baheen gala yoo ta'e akka barbaadeen godha yoo ta'e borusi daa'imni anarraa dhalattu sunis akkuma kana jechuudha. Kun immoo amma dhugaa dhiivinaan kuni dhaqxee isteejiirra gaafa ishiin dhaabbattu uffanni ishiin uffattu hudduu ishii kana keessatti paantii bichee jira malee wanti biraa homtuu yoo jiru wanta nama jibbisiisudha jechuudha. Inni kuni aadaa ofii cabsuu eenyummaa ofii cabsuu haadha ofiif abbaa ofiif kabaja dhoowwachuu haadhaaf abbaatu guddisee haga namaa jedhan gubbaa gahuudha jechuudha. Inni kun isinii galee
akkuma kanaa akka maatiin keenya nutti affaranii kan nu taasisudha jechuudha. Egaa amma mucaan kun uffata ishiin uffattu kan agartanitu. Harma ishiirraa qabdu harmaan qabdu. Sinii galee uffanni ishiin uffattu waan uffata namatti tolu akkasuma Itoophiyaa keessatti wantoota bartee hin taane kun. Itoophiyaa keessatti bartee miti kun. Itoophiyaa keessatti kuni safuu cabsuu aadaa cabsuudha. Eenyummaa fi dhoskuudha. Bakka dabarsanii of laachuu. Amma kana kararraa kan ka'e mucaan kun dhugaa dubbachuuf bara ishii muluu osoo gaa'ela illee godhatiin carraa hafuu dhabuu dandeessi sinii galee carraa gaa'ela godhachuu dhabuu dandeessi. Sababiin isaayyuu namoonni keenya yeroo baay'ee egaa Itoophiyaa akkuma dura isiniin jedhee Itoophiyaa keessatti wanti hundumtuu aadaa qaba, safuu qaba, qajeelfama qaba. Akka baatee sunii miti jechuudha. Egaa dhaloonni ammaa teekinooloojii faana bahee waan hin taane hojjechuu jammare malee dhugaa dubbachuudhaaf ifiinaan kun jechuudha. Kiristoosii misikiree ani tiiktookii ishee har'an keessa galee ilaalee waan isin ajaa'ibu. Tiiktookiin ishee marti qullaadha. Warroota biyya biraa wayyaane akka ishee kanaatti hin jiru jechuudha. Warroota kaan wayyaane dhugaa isiniin jedhaani. Innaa kun maalidhaa? Kabaja of dhowwuudha jechuudha. Keessattuu gaafa gara isteejii deemnu, gaafa gara waligahii deemnu, mana amantaa gaafa deemnu bakka goonee of eeggachuudhaan nurra jiraata. Maaliif namoonni nu argan namoota danuudha. Isinii galee beekamtii foloorsii qofaan beekamtii argachuun nurra hin jiraatu. Maaliif jennaani waan gaarii hojjennee beekamuu qabna malee foloorsii koo har'a wanna fedhe too goote otoo isin jettee guyyaa fi halkan guutuu irra teessee wanni jetteeyyuu foloorsii gochuu hin dandeessa, guddisuu hin dandeessa. Miliyoona 3-4 miti miliyoona 20-30 oofuu hin dandeessaani. Garuu inni guddaan maalidha achi keessatti kan nuti beekuu qabnu foloorsii guddisuu qofa osoo hin taane anarraa maal barata namni inni duuba koo jiru hawaasni naannoo koo maatiin koo maalirraa barata jennee yaaduu qabna jechuudha malee kana fuunee qullaa of dabarsinee bakka akka hin taanetti yaaduu nurra hin jiraatu jechuudha. Amma dhugaa isinii jedhamu mucaan kun nama hunda tiiktookiin kun marti akkasitti ishii naannessaa jiru. Isinii galee hammuma kana kabaja dhabdi mucaan kun hammuma kana. Bakka eenyumtuu ishee kabajuu hin danda'u. Kabaja immoo kan ofitti godhu ana. Isinii galee kabaja kan ofitti godhu abbaatu kabaja ofitti godha. Ulfinaa fi barcuma abbaatuuf jala baataadha mitiiree Oromoo. Kanaafiyyuu kan kabaja ofitti godhu anadha jechuudha. Yoon an ofii koo of kabajee, yoon an ofii koo kabaja koo eeggadhee halagaa yookaan isin na kabajuu dandeessu. Malee an ofii koo kabajan qabu taanaan, ofii koo kan barbaadeen dubbadha taanaan, ofii koo kan barbaadeen qullaa bahee adeema taanaan eenyu kan na kabaju? Isinii kana eenyu dharee kan na kabajuu danda'u? Kanaafiyyuu waan hunda dursaa maal gochuu qabna? Of kabajuun nurra jiraata jechuudha. Of kabajuun nurra jiraata jechuudha. Egaa haala kanaan dhugaa rabbi haga akkam isiniin jechuun danda'a. Keessa dabartee maal jetti amma intarvuu gochaanii jiru jechuudha. Maaliif alabaabasii akkasii uffattee dhaqxee jennaan akka guddinaati jette. Yaa akka guddinaati sirrii isheetti inni kun. Micattiin gaafa haasoftu akka guddinaati. Ani namoota magaalaa haati ishii abbaa ishii nama waan hunduma beekanidha. Akka isheen haasoftu jechuudha. Kun beekumsa illee ibsu dhugaa dubbachuu. Haati koo abbaan koo nama magaalaa yookaan katamaa keessa waan jiraataniifiyyuu waan tokkollee waan natti dubbatanii qabanii jette. Akka fedhe ammallee isaanuma bira jira. Akka fedhellee yoo uffadhe akka fedhellee yoo ta'e waan natti dubbatanii qabanii jette. Kana jechuun gaa akkuma dura isiniin jedhee guddisa duubaa sunila. Guddisa duubaa sun. Haatiif abbaan yaada mucaa kana dahan malee isaanis akkuma kana ta'anii guddatan. Akkuma kana. Kanaafiyyuu otoo haatiif abbaan gaarii hojjetanii dhallis akkuma sun gaarii hojjettee isaan irraa barattiin. Isinii galee kanaaf jechuudha mucaan kun amma akkasitti gatii isaa waan isaan deebitti sanuma gatii isaa moo miliyoona 3tti tilmaamamaatti. Miliyoona 3. Ajaa'iba. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee wanta nama ajaa'ibu jechuudha. Baay'een isaanii dhugaa dubbachuuf dhiironni shamarran caalaa uffatanii jiru. Akkuma sun immoo dhiironni immoo uffata shamarran illee uffatanii dhaqaniira jechuudha. Akka shamarranitti kan ati ilaaltu hudduutti of maxxansanii kan uffatanii dhaqaniira danuu isaaniitu jiraani. Isaanis dhiironnis jechuudha. Garuu akka mucaa kanaa miti. Kan mucaa kanaa baay'uma tokko waan nama jibbisiisuu fi baay'ee waan namatti hin tolle jechuudha. Akkanuma yuutii fi mucaa haadha manaa firaa oolchuudha. Uffanni isaan uffatan uffata baay'ee ajaa'ibaa jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee ajaa'ibaa namatti tola bakka akkasii kunoo namni gaafa sammuu foloorsii qofaan
dhugaadhu isiniin jechuuf wanti na gammachiise mucayittii irraa maalidha yoo jettanii uffannaa ishee jechuudha. Uffannaa ishee baay'ee jasna jedhan. Badhaasa isaanii miti. Badhaasni isaanii ijoollee badhaafan kanam tokkoon isaaniitiif isaaniif hin malu. Garuu amma tokko yuutii wayya. Ishiin hojjetteettiin dhugaa dubbachuuf namoonni viidiyoo ishii keessa gadi seenee ilaalee wanta danuu barumsa gurguddaa hojjetteetti. Garuu jechuudha ishii dhaabuu hin maluuni. Dhugaa isiniin jedhan. Badhaasni kun martiyyuu hundiyyuu eenyuuf mala maastara abinatiif mala ture. Maastara abinatiif mala ture. Dhugaa rabbii. Garuu Doktor Abiyyi mucaa isaa hiriyyaa isaa maastara abinatiin fi badhaasa isaa dabarsisuuni dhugaa rabbii baay'een itti gammadeen jechuun itti dhagahameeti malee isinii galee yookaan osoo maastara abinat mo'ee raate baay'ee jaalata yookaan otoo badhaasni sun isaaf kennamee raate baay'ee jaalata ture. Silaa kan isaan kennuufi ture. Garuu immoo ilaalchichi keessatti hojjetame mara ilaaleetu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Itoophiyaan yeroo kamiyyuu taanaan jireenya jiraattu keessatti ati yoo mataa jabaatte yoo dubbataa taate yoo kolfaa taate malee isinii gala. Ati namaaf yoo gajjette nama yoo gargaarte isa hiyyeessa faana yoo kuftee kaate akkamitti silaalu akkuma hiyyeessa sunitti silaalu. Isinii gala akkuma hiyyeessa sunitti silaalu. Dhugaa rabbii maastara abinatiif tokko miti dhugaa waaqayyo kan namoota sun mara kennameetu isaaf mala ture. Isaaf mala warra kaaniif hin malu bakka maal hojjetaniiti hin sirban malee achirraa shubbisan malee hiyyeessa meeqa gargaaraniiru kan kufee meeqa lafaa kaasaniiru waan tokko. Garuu Itoophiyaan muluun humna isaatiin qabeenya isaatiin nama ofiisaa bakka bu'ee kadhachuudhaan bara kana koo eenyu kan bakka bu'ee ofiisaa ani amma otoo waan filatee nama ofii koo namaaf hin kadhadhuuni bakka. Sababni isaa jechoota meeqatu duuba jira waan ta'eef garuu jechoota baay'ee dhagahaa. Dhugaa rabbii jiruu kan isaa dhiisaa mana isaa keessa hir'uu danuun jiraachuu danda'a garuu isaan asirratti hojjetu kana eessarraa argata waaqarraa argata dhala isaa galaa gurguddaa kaawwachaa jira inni jechuudha. Isaaf mala ture. Garuu warri awwaardii barnaamu maal godhan? Warra qullaa deemu, warra sirbu, warra dhiichisu isaan yaa beekamaadha gaanni kun akkanuma. Isa bara kana nama bakka ani jira jedhee sobee tattaafatu yoo ta'e malee jechuudha dhugaa rabbisiin jedha. Malee ati miskiina taatee gadi jetta taanaan akkuma sun sirra deemuu barbaadu jechuudha. Isinii galee kanaaf hamma fedhe soo ta'ee dhugaa waaqayyoo isin jedha hamma fedhe soo ta'ee waan barbaade soo ta'ee gaafa lafa garagaraa deemnu uffannaa keenya sirreeffachuu nurra jiraata bakka. Kalee seengadda amma tiiktookii wanta akkasii maraan hojjechaa turteetti garuu guyyaa akkasii kana biyyaansi guyyaa akkasii kana amma dhuguma sun uffattee dhayiteetiin badhaasa fudhadha jettee yaaddee sammuu ishii. Yaadamu malee wanta yaadamnedha malee kun tasuma. Tasuma wanta yaadamnedha. Sun uffattee dhayitee badhaasa miti achirratti baasanii jechuudha. Nama fuuldura ishii dhaabanii gaaffii amma sun ishii gaafachuu isaaniifu warri sunuu kan akka ishii ta'ee yaadeen. Namni ijaan ishee arguun qabu ture nama akkasii. Dhugaa rabbii. Garuu dhugaa waaqayyoo waardiin baranaa baay'ee namatti tola. Baay'ee yaa haa ta'u. Ijoolleen keenya machee min jiranii dhugaa rabbii jechuudha. Minaalfaa baay'ee hojjeteera garuu kontentii afaan oromoo irratti baay'ee dhugaa dubbachuuf namni viidiyoo isaa keessa gadi seenee ilaalee baay'ee hojjete isaaf mala ture garuu tokkoffaan dhugaa taphattoota filatanii warra nama gargaaran erga dhiisanii isaaf mala ture. Ingidihi gaa maal godhu kan waaqayyo namaaf kennee ameen jedhanii galateeffachanii fudhachuudha. Inna maal isiniin jechuun barbaada walumaa galatti jechuudha. Adaraa keessan gaafa deemtanii dubbii arraba keenya deemsa keenya uffannaa keenya waan hundumarra uffannaa keenya sirreeffachuu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf kanarraa waan guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Turtii gaarii naa qabaadha isiniin jechuun barbaada akkasuma immoo waaqayyoon isinaa kadhadhaa isiniin jechuun barbaada. Koomentii yaadaaf qiiqa qabdan immoo naaf kahaa galatoomaa turtii na wajjin gootan hundumaaf